buna kanatti dhuyna. Ashama harka fuune hordoftoota kiyya kabajamoo fi jaalatamoo arras deebine egaa akkuma beekamu deebi'ee jechuudha ni deebina maaliifi ijji fagotti gaara duubatti waan garree tan mutaaniif keessaa baasan jedhanii beeytu. Waan tokko akka Oromootti waan tokko isin yaadachiisuun barbaada. Faarsee bulaan tokko gaafa ajaja gooftaa isarraa fudhatee Jaawar arrabsuudhaaf ergama san fudhatee iskiriptiin barraa'ee yeroo itti kennamee gara miidiyaa gabbahu ajandaa uuma jechuudha. Ajandaa maal uumaa? Ajandaa gandaa uuma. Keessattuu xiyyeeffannoon guddaan raayyaan miidiyaan irratti hojjetu akka waan uummanni sikkoo mandoo qofti Jaawar deeggaru akka waan Jaawar uummata sikkoo mandoo bakka bu'etti xiyyeeffannoon mootummaatii fi kaadiree warra deeggartoota kanaa deeggartoota mootummaa hundinuu hawaasa sikkoo mandoo kana xureessuudha. Hawaasa sikkoo mandoo kana tuqanii ajandaa uumuudha. Maaliif Jaawar xiqqeessuudhaaf Jaawar ajandaa jalaa fashaleessuudhaaf isaan kan yaadan Jaawar kan deeggaru hawaasa sikkoo mandoo qofa. Hawaasa sikkoo mandoo kanaaf ajandaa yoo uumne qabsoo Jaawarii fi uummanni Oromoo geggeessaa jiru kana ni burjaajessina yaadanii facaafna akkuma amma dura sanii tuttuqe jechuun viidiyoo kee keessatti kan jedhu yaadan jechuudha. Kanaaf maalidha? Faarsee bulaa tokko gaafa gad erganii ajandaa gandaatti kennan Jaawar arrabsuudhaaf. Amma Jaawar amma fakkeenyaa fi harree daalatti harreen daalattiin tuni akkuma beekamu amma ajandaa uumtee gandaggalchitee Jaawar arrabsuuf xiqqeessuudhaaf xiqqoo akkasiin funni jettuun agarta jechuudha. Duuba akkas jechuudha. Faarsee bulaan haaree gaafa gad dhufu rukkiin baradoon gaafa gad dhuftu ergama fudhattee jechuudha. Haala amma harree daalattiin tun itti eegaltii jechuudha. Ajandaallee uumuun barbaadde hin beeytu. Akkaataa itti agartee ajandaa uumanii siyaasuma sanuu deeggaran Jaawarillee dadhabsiisan waan hin beeyne fi dura dursoo maalidha? Hawaasa dhoofti ilaali. Garuu namni hawaasa dhahe. Namni hawaasa tokko maqaa balleesse. Hawaasa tokko maqaa xureesse. Nama fudhahe namni fudhaheef hin dandamu beeki adeeroo kiyya. Nuti Harargeedha. Nuti ilmaan sikkoo mandooti. Nuti Oromoo guutuudha. Oromoo Walloo, Oromoo Shawaati. Nuti Oromoo Wallaggaati. Nuti kan qabsoofnu Oromoof malee kan mootummaa kana qeeqnuufis Oromoo miidhaa jiraaf malee faayidaa biraa irraa argannaaf miti obboleessa kiyya qaali. Yaa harree daalattiiti. Ati amma fakkeenya akka namni sirra duulee fakkeessite akka nama difeendiif godhuu fakkaatti agoobara gaaddisaa hawaasa keenya kabajamaa Harargee jala dhokattee waa hedduu dalagaa jirta. Baay'ee akkasii tuffadhee ani silaasii deebisuuf illee wanti fedhiin qabu ture garuu wanni tuffatan gaarii miti. Maaliifi gara isiin deemtu ajandaan kun maaliif akkasii kenname? Maaliif akkatiin hawaasa sikkoo mandoo kan arrabsuuf yaalii gochaa jirtu? Naaf galaa jechuu gara itti deemaa jirtu naaf gala waan ta'eef akkaataa itti dhuftetti sii deebifna duuba laannuti. Akkaataa itti dhuftetti sii deebifna. Ammoo tanuma jidduun an dhiyootanan dhagaye ammuman dhagaye isaa gurbaan intala arsii takka fuudhee harreen daalattiin tuni intala arsii takka fuudhee kana dura bulfachuu dadhabee intalti biraa deemtee waan akkasiisan dhagaye. Dhugaadhaasa? Okay, ani egasii booda of duuba deebi'ee yoo laalu gurbaani gara silleen rakkoo dhuunfaa wahii hawaasa kanarraa qabaa kan jedhullee yaadee kanaan wal qabsiisee ajandaatti kennamee fi rakkoo dhuunfaa xiiqii yookiin ammoo hawaasa kanarraa waan qabuu fi garasiin
akkanatti cichee hawaasa kana maqaa balleessa hawaasa kabajamaa Harargee jala dhukatee kan jedhu wanti sun illee hin jirti jedhan duuba deeroo kiyya intalti Arsii yoo si'ooti bulfachuu dadhabdee atiin agartee ifirraasi ariite nu bakka nun buutu Arsiidha intala Oromooti situ bulfachuu dadhabe bultii fi abbaatu bulfata malee namni namaan bulchu yoo isiin ifirraasi ariite ati dadhabdee ifirraasi ariite hawaasa sikkoo mandoo hawaasa kabajamaa Harargee jala dhukattee arrabsuu yaaliin godhin kuni diqqeenya duuba laadeeroo kiyya ifi xamanamummaa dhabuu dadhabina kan kee konfidensii dhabuu ergama si kennanu akka gaariitti raawwachuu dadhabuu kan kee irraa sirraa mul'ata jechuudha. Dadhabuu kan keetu sirraa mul'ata jechuudha. Uf ta'i akka faarsitee bultoota kaanii dhiira ta'i jaawarqee quudhaaf arrabsuudhaaf xiqqeessuudhaaf hawaasa si koomandoon tuqin isa arrabsi akka gaariitti nama si arrabsi akka sheekaa roobee arrabsi xiqqeessi waan barbaadde godhu garuu hawaasa tokko jala dhokattee gaafate hawaasa tokko arrabsitu diqqeenya kan kee laaffina kan kee dadhabina kan kee darrummaa tante namatti agarsiisa jechuudha. Kana jidduun waan biraan dubbannu kana booda gaafatin ammoo gaddeddeebite waan biraallee babal'ifnee finne akkuma ajandaa kana dura itti akkas goone sanitti sillee akkasi goona. Ajandaan nuti ilaal xixiqqeessinee sii kennina laal sii irraa gurshiina akkaataa itti nama ofirraa difeendi godhan ni beeyna. Nuti ilaal nama tuynu agoobara gandaa jala dhokannee nama tokko hin dhoofnu hin arrabsinu hin diqqeessinu gaafa namni tokko ammoo agoobara ganda tokko jala dhokatee ganda tokko tuqu akkaataa itti irraa difeendi goonu akkaataa ofirraa itti deebisu akkaataa itti ofirraa ajandaa san goonu ni beeyna jechuudha. Kanaaf amma xixiqqeessinee sii kennina laal gurshaa xixiqqoo sii kennina akkasitti beekadhu. Ati nama bayyanattee baadiyarraa dhuftee magaalaa daarektii baadiyarraa obruu akaafaa turte san keessaa baadiyarraa dhuftee arra qorqoorroon sitti birqiidha bar qorqoorroon arra sitti birqii qorqoorroon namni asii jijjiiratu kuni nuti akka kophee jijjiiran adeeroo kiyya qorqoorroon is natin qorqoorroon natin ammoo si nama akka keetii ka baadiyarraa dhufee fi waan guddaadha qorqoorroo tana qorqoorroo yookiin ammoo konkolaataa yookiin ammoo qorqoorroo miila afurii tur siif waan guddaadha wallahi nuuf kopheedha wallahi laaziim nuuf kopheedha adeeroo kiyya wallahi nuti warra waa beeku warra agartee haala jireenya ilma namaa beekuuf Oromoo guutuuf kopheedha. Namni kophee malee jiraachuu hin danda'u. Qorqoorroon ammoo biyya nu keessa jiraannu kana faatti kopheedha. Gabbaatee galuudhaaf ni jijjiiratta akka kopheetti bitattee kaan baaftee kaan deebista. That's how it is, bro. Bro, come down. Bayyanattee akka keetii baadiyarraa fidanii makiina waan guddaa seetii bara. Waan guddaa seetii bara. Adeeroo qorqoorroo nuti hin jijjiiran. Kophee nuti nuuf kopheedha. Wallahi nuuf kopheedha. Qorqoorroo jechuun biyya nu keessa jiraannu kanatti kopheedha adeeroo. Ati amma baadiyarraa waan dhufteef waan guddaa siifama xiyyaara agartee qorqoorroo namatiin tooyi namatiin wanni jettu kun siif waan guddaadha. Nuti ammoo we don't show off hin goonu maaliif namni tokko ol hin jiru tokko gad hin jiru beeyna waan qabnuun hin boonnu qabeenya keenyaan of hin saannu of hin dhaannu jechuudha. Waan rabbi nuu kenne alhamdulillah ni qabna galata rabbi akka nama kamu ala kana baanee show off godhuu ni dandeenya. You know what I'm saying? Waan qabnu show off godhuu ni dandeenya garuu it's not like that. Show off godhuun is not good. Qabeenya kan keetiin waan qabduun show off gootee of agarsiisuun wallaalummaa diqqeenya baadiyummaa doofummaa nama godhaa jechuudha. Nuti warra agartee akkasii yaadu tooyi kana waan guddaa fin godhina adeeroo kiyya qorqoorroon kun it's nothing bro it's nothing akkasi fudhadhu siin jedha biraan gaha